namoota baay'eedhaaf waa hin filannoo majlisaa hin galine namoota baay'eedhaaf hin dubbatamne hin himamne waan ta'eef hawaasni muslimaadhaa pirezidaantii Oromiyaa filachuu hin danda'u. Abulunu abul jedhee filachuu danda'u maaliif kun sababni isaa maali? Maaliif gahee kana dhabe hawaasni muslimaa bal'aan nama sabulchuu maaliif filachuu dadhabe? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كبجم توتا فردر توتا ميديا مراكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرسا قنطانو تقبل نرفني وهي في لنو مجلساتي حواسني مسلمة إثيوبيا كيست أرقم درتا إسادا كان نانو يو كان فدرالا dura bu'aa majlisaa filachuu hin danda'aahi waan jedhu. Uummanni muslimaa gaheen isaadha nama masjida isaatti isa hogganu nama bakka isaa bu'u filachuudha. Achi boodoo namoonni achitti filataman sun akka aanaa yoo ta'e akka aanaatti ol guddatu masjida keessaa. ol guddatanii masjidota hundarraa walitti dhufanii akka aanaatti tokkummaa hundeeffatu. Walitti dhufanii akka aanaa sanaatti dura bu'aa filatu. Warri masjidarraa filataman akka aanaatti walitti dhufanii dura taa'aa filatu. Warri ummata bakka bu'an masjidatti ol bahanii aanaa sana nama bakka bu'u filatu. Ifamiti warri aanaatti ummata bakka bu'anii filataman ol dhufanii akka godinaatti nama bakka buufatu. Nama bakka buufatanii nama godina sana hogganu filatu. Ifamiti nama godina sana hogganu hogganaa majlisaa nama godina tokko hogganu filatu. Erga majlisni godina hundaa'ee filatamee biraa galame godinoonni hundi walitti dhufanii akka fakkeenyaaf akka Oromiyaatti ol guddatu. Durataa Oromiyaa deemanii filatu. Ifamiti namoonni godina irratti filataman Oromiyaa irratti deemanii filatu. Pirezidaantii Oromiyaa deemanii filatu jechuudha. Amiira Oromiyaa bulchu deemanii erga filatanii manni maree Oromiyaa egaa manni maree Oromiyaa irrattis ni hundaa'ee godina irrattis ni hundaa'ee aanaa irrattis ni hundaa'ee haala sanaan manni maree kun ijaaramaa calalfamaa guddataa ol deemee hanga Oromiyaa gaafa gahe manni maree Oromiyaa erga hundaa'ee ka'ee hoggana isaa erga filatee ka'ee naannoleen hundi walitti qabamu. Walitti qabamanii akka biyyoolessaatti ol guddatu. Ol guddatanii majlisni federaalaa filatama. Ifamiti kuni kan mootummaarraa adda. Akkamitti maaliin adda ta'e? Kan mootummaa hoggansuma gubbaa jirutuyyuu duula na filadhaa gaggeessa. Anatu kana isinii godhaa na filadhaa gaggeessa. Wal dorgommiitu jira jechuudha. Filannoo mootummaa keessa. Kun filannoo dimokiraasii, filannoo islaamaa, filannoo shari'aa islaamaati inni kun. Ansin bulchaa na filadhu jechuun dimokiraasii miti. Ansin bulchaa na filadhu jechuun anasii beeka jechuun anatus dura taa'aa kee ta'a jechuun akka amantaa islaamaatti dimokiraasiidha jedheen fudhatu. Islaamummaan amantaan islaamaadhaa dimokiraasiidha jedheen fudhatu. Dimokiraasiin ummatuyyuu namoota silaa hoggansa kanaaf beekumsa qaban jedhee beekutuyyuu namoota bebbeekootuyyuu abaluu kanatuyyuu biyya kana ceesisuu danda'a, biyya kana hogganuu danda'a jedhee of keessaa baasee filata. Kanaaf garaagarummaan filannoo mootummaatii fi kan majlisaa akka kana asitti nuu qabadhaa. Namoota baay'eedhaaf waa hin filannoo majlisaa hin galine namoota baay'eedhaaf hin dubbatamne hin himamne waan ta'eef hawaasni muslimaadhaa pirezidaantii
Oromiyaa filachuu hin danda'u. Abuluu naa bulchu jedhee filachuu danda'u. Maaliif kun? Sababni isaa maali? Maaliif gahee kana dhabe hawaasni musliimaa bal'aan? Nama isa bulchu maaliif filachuu dadhabe? Fakkeenyaaf nama beekumsa qabu, nama beekumsa gahaa qabu kan beeku warroota beekumsa qaban. Uummanni musliimaa beekumsa hin qabu miti. Namni hoggana musliimaa tokko filachuu danda'u nama beekumsa sirriitti qabudha. Gaheen hawaasa musliimaa nama isa bira jiru isatti dhihoo nama isaa filata malee nama waliin hin jirre nama biyya biraa jiru akkamitti beekee filata? Maalummaa isaa beeka, akhlaaqa isaa akkamiin beeka, gahee ilmi isaa, gahee hoggansa isaa eessatti beeka? Asteenyee Finfinneetti nama filachuu hin danda'amu. Maaliif gahee isaa hin beeknu waan ta'eef, ilmi isaa hin qoranne waan ta'eef, muuxannoon hoggansaaf qabu hin beeknu waan ta'eef namootuma itti dhihoo achi jiranu sadarkaan jiraadhaa ol guddateetiyyuu namni kun Oromiyaa bulchuu danda'a. Beekumsaan hangana gahaa. Muuxannoo hoggansaatiin hammana gahaa. Ilmi isaa hangana gahaa. Tasgabbii qabaa. Obsa qabaa. Gaafa dallasuu barbaachise dallanuu danda'a. Gamnummaa qaba jedhee kan beeku warruma achiiti. Anzilin naasa manaazilahum. Nama bakkuma isaatti isa eega malee uummanni hawaasaa qote bulaan daldalaan caalima filachuu hin danda'u. Maaliif beekumsa isaa ittiin qabu waan ta'eef. Kun siyaasaa miti, kun islaamummaadha, diiniidha malee kun siyaasaa miti. Kanaaf nuti wanti nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu akka hawaasa muslimaatti eenyutu masjida keenya bakka nuu bu'aa? Nu asitti eenyu bakka nuu bu'aa? Koree masjida keenyaatii fi imaama keenya eenyu nuu hoogganuu danda'a? Ummata muslimaa magaa masjida kana salaatuu fi imaamaa fi koree giddu galeessa godhatee namni hoogganuu danda'u eenyunni? Namni immoo gaafii hawaasa muslimaa masjida kana keessa jiru ol baasee dhimma kan keenya nuu dubbatu eenyunni jedhee asumatti nama gaarii tokko filachuun dirqama. Nama hin bitamne, nama hin gowwoomfamne, nama hin sossobamne, nama nagaa bareedaa, nama qulqulluu, adlii beeku masjidarraa filachuudha. Gaheen hawaasa muslimaadhaa masjida irratti nama gaarii beekumsa qabu hawaasa muslimaatiif hojjetu filachuu hin danda'a taanaan majlisa Oromiyaas, majlisa federaalaas, majlisa naannolee hundaayuu filachuu danda'eera kana beekaa. Namni masjida isaatti nama gaarii filate Oromiyaa irrattis, godina irrattis, federaala irrattis filachuu danda'eera. Maaliif nama sin asitti bakka buufantantuyyuu ol bahee aanaatti filachuu deema. Nama bakka sabu. Nama muuxannoo qaba jedhee beeku, nama beekumsa bareedaa masjida irraa yoo filattan ol bahee aanaa irratti nama gaarii filachuu deema. Nama sin aanaa irratti filatantuyyuu ol bahee godina irratti filachuudhaaf deema nama gaarii. Nama sin godina irratti filatantuyyuu naannootti dhaqee nama gaarii filachuu deema. Nama isin naannoo irratti filatantuyyuu akka biyyoolessaatti filachuu deema. Filannoon kun asii ol bahee malee gaaraa gadi hin argamne. Kanaaf nama gaarii masjida irratti nama bareedaa nama silaa diinii kanaaf bakka bu'a jettanii yaaddanu filachuu irratti xiyyeeffadhaa. Asuma irratti isinirraa gabaabbadhaa sagantaa akkana adda addaa waan irraa hubadhe irraa isin hubachiisuudhaaf sagantaa biraa qabadhee hanga dhufutti nagaadhaan naa turaa. Miidiyaa kan keenya sabiskaraayib, laayik, sheer nu godhaa, nu jajjabeessaa. Yaada kan keenya isin biraa gahachuudhaaf yaada keessan fuunee immoo uummataan gahuudhaaf nu jajjabeessaa miidiyaa kana bira nu dhaabbadhaa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.